intala amma isin of duratti agartan tun kan namtichi bira taa'ee haasofsiisu miidiyaa CNN jedhama. Namtittiin ammoo shawaayigaa jedhamti. Lammii Itoophiyaati. Akkamitti akkanatti akka gubatte seenaa amma isinitti himuuf deemu kana keessatti akkamitti yaani rabbiin eessatti fidee akka isii akkana godhe waliin laalla seenaa kanatti. Afaan har'a isin himu kana keessatti seenaan kun seenaa ilma Gadaafiiti. Laakiin wanni isin ajaa'ibsiisu seenaa kana keessatti intala Itoophiyaa wahiitu jira ta'azzabamtee CNN miidiyaan CNN kaalama xayyiqee waliin godhe seenaa waan turte waan ammaati miti. Laakiin agaaraatitti akkamitti dhagahuu dhabee tun ajaa'ibsiise. Almuhim intala biyya teennaa takkatu keessa jira seenaa kana keessatti tartiiba gochaatiin irra geennee waliin caqasa. Duraan dursee jaartii Haanibaaliin kun ilma Gadaafiiti. Jaartii takka qabeeleen iskaaf jedhamtu. Ji'a torba dura na fakkaata gocha gabaabaa amma isin raawwatte kana isiniif hima. Duraan dursee yoo haaraa taate subscribe godhiiti sanbooda gara seenaatitti. Ileen iskaaf jedhamti namtittiin tun. Namtittiin ileen iskaaf jedhamtu tun jaartii Haanibaal Gadaafiiti. Ilma Gadaafi mooticha Liibiyaa ka asin dura seenaa isaa kalee moodeen gadda dhageettan san irratti. Almuhim namtittiin tun Suuriyaa jirti. Yeroo ammaa kana biyya Suuriyaa jedhamtu keessa jirti. Maaliifi lolli erga mootummaan Gadaafi kufee biyya sanitti dheessitee biyya san jirti amma. Almuhim ji'a torba dura yookaan ji'a 8 dura gaaf tokko bakka wahii makiinaa ofii qabattee bakka wahiititti yaani arabiffaan tafxiixa jedhan. Yaani makiinaa yaani sagalee kaas banan kan. Almuhim osoo akkas jettu poolisiin qabdeen. Iddoo san waan jeeteef jechuu poolisichi qabeeni makiinaa gadi bu'e maal aaraati nan beektu jazbaa maalii mandose guduma gadi buutu arrabaan gadi buutu gaardiileen isillee gadi bu'e. Almuhim poolisichi si agarsiise jedhee itti katabuu heda yaani akka yaani safara jeetee maalii jedhee itti barreessuuf makiinuma deebitee poolisicha gaccaatee poolisicha biraallee gaccaatee sanbooda karaa rasiifan beetanii taarifa rasiifa kana irra baatee nama sadi gaccaatee ijoollee isiin gaccaatee kana keessaa hojjettii takkatu jira roobaa jedhamti na fakkaata narsii baratti. Almuhim poolisoonni lamaan duutee sunillee duutee roobaan tun hospitaala fidanii hospitaala duute. Sanbooda namni in kabbabee itti deebi'ee isin hagana arrabsuma biyya arrabsiti mooticha biyya sanii arrabsiti namoota makiinaa marsanii kana hundaa in arrabsiti isin hagana ammoo silkii dawwalatti lannu beekamtu naka silkii dawwalatti haganumatti poolisoonni kabbabanii maalii uummanni kun kabbabe haganumatti namtichi itti yaani aangoo guddaa qabu biyya keessatti hin dhufe. Dubbiin isii anarratti dhiisaa waan isin balleessan irratti gaafatamu maali jedhee nagahuma rabbiitiin fuudhee tariin osoo waan takka hin ta'in. Sanbooda uummanni biyya sanii yaani baay'ee gubatan gocha kanatti jechuudha. Yaani akka nama homaan gooneetitti yaani dagatame dubbiin isii. Almuhim dubbiin isii hin dagatame gocha kana hunda raawwattee maaliifi kun marti يعني هدأما سياساتين يعني مال جاني لاجئة جلالين عرفها اللاجئة سياسية جلالين يعني أجت قلتي سين خلاص يعني حصاناك أبدي يعني أيدوك أبدي يعني هم فيتي وان جلال لي دري بي مش هفراني في جتشو واني نما جاب سيسو مكينان إسي سونك إسي تين نما قجات سونك أين نوتي جلاني وتقرأ تنمو نمتج إسي بفي فورك أنقو قداك أبو جنوسان إتفيسا كأنقو تفي إساك أبوتو مكينان سنتيسات يعني يمكن مكينان يعني نما أنقو ججبك أبوتي. المهم بدي كان هون دراوتي وما نمني تكوني قرئين هنجرو. إسين أكملتي نمتش كانت تهرمتي جلك برادة إسين أزيغان إسي لبنانا ويدا يعني جلك با إسي تبتي غازت أنيا يوكام موديلستي تاو خوبتي. gaazexanya yookaan modeelisti amma misi akka warbaadde akka garmate inni ta'u beekamu warbaadde sanbooda Sharm el-Sheikh biyya jedhamte Masrii keessatti Sharm el-Sheikh iddoo jedhamutti ilma Gadaafi kanaan tasa wal argan
bara 2002 wal arganii baruma sanitti wal fuudhanii biyya ofii keessatti san booda Liibiyaatti galanii sargii guddaa godhatan bara 2003 keessatti. Akka wayita sanii jarri lamaa kunniin wanjalli jarri dalagan yaani jechuun wanjala jechuun hojjettoota azabuu keessaa wayita tokko Suweesraa deemanii jarri lamaan tunniin suuraa amma isinitti agarsiisu kana biyya Suweesraa jedhamtu keessatti hoteela qabatanii yaani guutuu qabatan janaaha hojii jedhamu yaani lafa funduquma keessatti iddoo guddaa qabatan sagalee iyyaansaatu baha janaaha kanarra sagaleen iyyaansaa hin baasan booda namoonni inni matan abboo sagalee akka waan namni azabamaa jiru yookaan namni du'aa jiru sagalee nasii baasan booda poolisoonni dhufanii balbala cabsanii dur seenanii jara lamaanuu qabanii mana hidhaatti galchan. Yeroo kanatti eelan iskaafiin tun ulfa ji'a 8 turte. Gadaafii biran gahee dubbiin. Gadaafii bira erga gahee booda petroola Suweesraaf kennu petroola irraa mure. Shuf yaani inni illee maraattu akkamiit ilmi isaa maraattu inni illee maraattu akkamiit petroola irraa mure. Bizinazii jarri Liibiyaa keessaa qaban hundaa hin cufe. Biliyeena meeqa baankii isaanii keessaa ka qabu gara biyya ofiitti galchee yaani lola ajaa'ibaa kaasanii oolan jarri lamaan tunniin jechuudha. Indoom jihaada isinitti bahaa jedhee wayita sanitti Gadaafiin biyya Suweesraatiin jihaada isinitti bahaa jedhee san booda itti aanaan biyyaa bahee dhiifama gaafatee jarallee mana hidhaatii baase. Erga mana hidhaatii bahan boodallee nama suuraa kenna ka wayita nu hidhamnu wayita nu gara mana hidhaa seennu suuraa nu kaastanii miidiyaa irratti gadhiistan san jedhanii saniif addatti kassasan. Quufni wanni inni hin goone hin jiru. Almuhima san booda wal fudhatanii gara biyyaa galan. Akkasuma gochuma akkanaa kana biyya wahii keessatti illee biyya London keessatti illee gocha akkanaa wahii godhan. Gocha akkanaa wahii godhan. Gocha Maghribii fi namticha hojjettoota isaanii akkam godhan jedhan manuma isaanii keessatti yaani hojjettoota jara biratti hojjetu wayita ol seenan balbala bananii wayita ol seenan cuubeedhaan waraanama argan hojjettoota isaanii irratti cuubeedhaan ka waraanaman argan yaani dhiigatu irraa tumamanii yaani akka waan irratti zinaannanii cuubeen cak godhanii akka waan irratti zinaannaniiti. Almuhim sawraan tun hin kaatee sawraan tun erga kaate booda isaa fi Hanibaalii kunii fi jaartii isaa haadha isaa obboleewwan isaa ta'anii dheessan gara Sooriyaa. Jaartiin isaa ilan iskaafiin tun asliin isii Lubnaanii jenneemti ayiroopilaanii dhuunfaatiin gara Lubnaanii deemtee laakiin mootummaan Lubnaanii ta'uu isii wajjin taqabbaluu dide maaliif akka taqabbaluu dide nam tokko hin beeku agar aatitti hattan isiituu hin beektu san booda achii kaatee Sooriyaa dhuftee yeroo ammaa kana Sooriyaatti jirti. Hanibaaliin kunillee isii waliin Sooriyaa jiraa ture. Sooriyaa keessa osomaa jiraatanii san booda sossobamee jedhan bara 2015tti sossobamee yaani inni nama abbaan isaa nama aangoo jajjaba qabu yeroo jiru sanitti jechuudha. Nama yeroo jiru sanitti hin tu'ee jira inni sossobanii gara Libnaan fidan. Namoota sossobee yaani jechuun namoota inni waliin hojjetu kanneen sossobanii Libnaanii fidanii mana hidhaa Lubnaanitti hidhame hagar aatitti mana hidhaa jira. Yaani sababa gocha abbaan isaa dalagee wahiitiin hidhan ilma isaa jechuudha. Abbaan isaa du'ee jira. Hagar aatitti Lubnaaniin keessatti hidhaa jira jechuudha. Tayyib. Yeroo sawraan biyya isaaniitti buutee biyya isaanii san يعني خلاص يعني قدافي اللين دوي جر اللين إنسان قصري إساني بيت منجستي إساني كيس أصودي مني كفلي وهي سينا ويتا كفلي وهي سينا هما وان با انجرو كفلي كنا كيس فراشة تكتي كفجرة فراشة كتكتي تنيرة نمتتي وهي تتا فيديو أساسي نبتاقر سينا نمتتي وهي تتا نمتتي انتون جسمين إسيكا قبته بشانين قبته يعني بشانين قبته إنه تقبه إلا نسكافي تلاتو بشانين قبه نمتتي انتون ethiopa ويلا isin dubbattee jirti kaalama tayiki inuu shawari tumanno gal isin beeko almuhim video sinitti agarsiisu kana jala acts of unspeakable cruelty. This house belongs to Hannibal Gaddafi and what went on in here was truly horrendous. Meet Schweigar Müller, a
30-year-old Ethiopian Shuwaigaa nanny mollaa describes jedhamti how she was muncattiin tuni horribly tortured jechuudha by mana Hannibal's namcha wife. kanaa keessatti argamte. She Namtichi took kun me to taa'ee a gaafatan bathroom and she akkamitti tied my akkana hands taatee behind my jedhee back and gaafatan. tied my Harka feet. kiyya duubatti na She taped hiitee my mouth. shintibeetii na fiddee harka kiyya duuba hiitee afaan kiyya irratti maastishii gootee san booda bishaan ho'aa mataa irraan And she nutti started gadi na hiite pouring the boiling jettee water namticha on my head kanatti himtu like namticha this. amma miidiyaa kana irratti jechuudha. Innaa gocha kanatu irratti raawwatame. Zeegaan isii lammii Itoophiyaati maaliif akkana taate bakka kanatti maaliif argamte yaani haga azabamte irra baay'ee azabamte bishaan itti na hiite akka waan tumaniillee yaani azaba baay'ee agartalme. Maaliif akkana taate jennaan daa'ima isii sossobuu dadhabee akkana na gootee jettee dubbatte siyeen innitu kaalmatee kii wajjin godhe. Innaa birriin tun wanni isiin hin dalayne hin jiru. Wanni an jechuu barbaade aangoon birriin duniyaa bira tareewte ilmi namaa qabaatu maal akka godhu hin beeku. Maal akka godhu hin beeku. Yaani hojjettoota isaa gabra maal jettee namtittiin tenna sun kifilii san keessatti argama. Namtichi wahii hojjettoota isaa irraa zeegaan isaa Bangalaadeshiidha. Gaaf tokko yaani garaa nyaatteeni azabamtee yaani bishaan itti naqanii qaamni isii kun jijjiiramnaan garaa nyaatteeni fuudheeni hospitaala fidee hakkamsiiseeni deebise. Yeroo inni deebisu inni argiteen jedhan eelan tun. Akkana jetteen lammuu yoo fuuteeni gaa hospitaala fiddu ta'e atillee akkuma isii kana si godha jettee akkasii sodaachiftee jiran. Innaa quufni wanni inni nama hin goone hin jiru laakiin wanni hunduu jazaa argachuun isaa hin oolu. Amma inni mucaan akkasitti yeroo wahiititti abbaan isaa nukusa ture lafa tana wanni yaani nama biyya isaa baay'ee cinqe hatta ilmi isaa kun yaani namoota baay'ee hojjettoota isa bira hojjetan baay'ee azabuu jaalachaa maal jedhan hojjettoonni isaa wayita rafuu jedha hojjettoonni isaa hattan wayita rafuu nu ajajeera sa'aatii 24 akkuma hojjennetti wayita rafiifaa irribaa ka'ee waa wahii si ajaje akkuma ati gadi hin tenne kana hunda gochisiisu waliin ammoo damooza isaanii hin kennan. Shuf quufa duniyaa ajaa'ibaa qabaachuu isaanii waliin damooza isaanii kennan kana itti ulfaata. Namoonni gariin lakkii hojii dhaabnee gara biyya keenyaa galuu barbaadu jedha galuun hin jiru hin azabamta. Haala saniin jiraataa turanii inna zaalimni hundinuu guyyaan tokko hin dhufaaf amma inni hidhamee jira. Yoo machi taqiyyal 2015 irraa jechuun waggaa meeqa waggaa 67 deema. Isiin ammoo haga ammaatitti Sooriyaa keessa jirti. Bas gaaf tokko guyyaan isii illee hin dhufa jedha. Itiyoophiyaawiin seenaa kana keessa jiraachuu isiituun ajaa'ibsa. Innaa viidiyoo isii hin argitanii jalqabaa fi jidduudhaan illee isin agarsiisa. Seenaan har'aa kana fakkaata. Seenaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf tura.